Akkam jirtu hordoftoota keenya. Arramoo namoonni milkaan maal godhaniiti milkaan kanneen milkaa'uu dhaban ammoo maal ta'aniiti milkaa'uu dhaban kan jedhu isin biraan geenya. Guutuu isaa caqasaa, share, like, subscribe godhuu hin dagatina. Dhaloonni baay'een warqii ta'uu isaanii wallaaluun warqii barbaadutti karaa fagoo imalu. Of qabaachuun kee warqii qabaachuu caalaa of qaalessi of hin tuffatiin of kabaji. Yaada badatti diina ta'ii har'a caalaa ammoo boru firoonfadhu. Of argi of wallaalin of jabeessi of hin abaarin eebbisaa jiraadhu gammadaa ta'ii hojjedhu hojjechaa gammadi. Namoonni jireenyatti milkaan yeroo hunda waan haarawaa yoo baran namoonni jireenyatti milkaan yeroo hunda waan haarawaa yoo baran mul'atu. Tannoon haaraa baruu fi yeroo hunda waa dubbisuun nama guddisa. Dirree hiree fi milkaa'inaa namaaf bal'isa. Hirrinaa fi cimina isaanii addaan baafatu yookiin ammoo bareechanii beeku. Namoota jireenyatti milkaanii sadarkaa guddaa irra gaan kan isaan biroon adda taasisu qabxiin tokko yoo jiraate namoonni kunniin ciminaa fi dadhabina isaanii qajeelchanii beekuu isaaniiti. Waakkachuu irra namoonni kunniin hirrina qaban hubatu yoo itti himames gammachuudhaan simatu. Dhimmoota kamiif dursi akka laatamuu qabu hubatu. Jireenya bu'aa ba'iin itti heddummaatu kana keessatti wanti hojjetamuu qabu yookiin rakkoon furamuu qabu hedduudha. Dhugaan jiru garuu hangamuu cimuu taanaan rakkoo namaa mudatu hundaaf yeroo tokkotti deebii kennuun tasa waan hin dandamnedha. Isa hunda irra xiyyeeffannaan guddaan kan barbaachisuuf dursi laatamuu qaba. Namoonni ciccimoon jireenya isaanii keessatti milkaa'ina guddaa galmeessisan kan godhanis kanuma. Hedduun keenya garuu waan cufa al tokko raawwachuudhaaf carraaqna akkas gochuu keenyan ammoo dhoqqee keessaa hin baaneen qabamna. Al tokko waan dursi laatamuufis tokkuma. Namoonni milkaa'an maallaqa isaanitti sirnaan fayyadamu. Waa'ee maallaqaa wal qabatee dhugaan yeroo hunda ka'u tokko immoo hanga argattu qofa osoo hin taane waan argattu akka itti qabattudha. Kan si duroomsu hangamuu haa baay'atu maallaqa argattu faffacaastaa bubbeef kennita taanan ati yoomuu rakkataa fi liqii kadhataadha. Namoonni milkaan yeroodhaan hirribaa ka'u. Amalli namoonni barnootaan daldalanis ta'e waan biraatiin cimanii yookiin ammoo milkii guddaa agarsiisuun itti beekaman tokko yoo jiraate shimbira ganamaa ta'uu isaaniiti. Kanaafuu ganamaan ka'uun barbaachisaadha. Namoonni milkaan kaayyoo fi galmi isaanii ifa maaliif jiraatta eessa ga'uudhaaf tattaaffii jiraatta jettanii yoo gaafattan namoota kanneen irraa kan argattan deebii gabaabaa fi ifa ta'e tokko. Maaliidhaaf akka hojjetan eessa ga'uudhaaf akka tarkaanfatan yoo gaafataman bifa wal hin dhoonneen deebii isaanii lafa kaa'u. Hawaasaa fi hiriyoota wajjinis namoonni milkaan namoonni jireenya isaanii keessatti milkaan ammas hawaasaa fi hiriyoota wajjin hariiroo cimaa uummatu. Milkaa'inni kallattii kamiinuu ta'uu danda'a jireenya hawaasummaatiin hedduu walitti hidhata qaba. Kophaatti ba'anii jiraachuunis ta'e milkiin kophaatti galmeessisan waan hin yaadamne ta'uu waan beekaniif hawaasummaa fi hariiroo gaariidhaafis iddoo guddaa laatu. Namoonni milkaan amala gaariidhaan uummata biratti mul'atu. Uummata biraa jibbaa fi tuffii horachuun gufuu imala garaa milkiitti godhamu gatantarsa keessaa isa tokko. Namoonni milkaan hawwuu qofaa miti jireenya kanneen milkaan irraa barachuudhaanis nutis waan hawwinu harkatti galfachuu ni dandeenya. Gufuuleen hawwii keenya bira akka hin geenyeef danqaatan hedduutu jira. Gufuun guddaan garuu immoo nuti of keenya amalaa fi aadaa milkiitti nu geessu dhabuu keenya ammumaan amalaa fi aadaa gara milkaa'inaatti nu geessu simachuudhaan hawwii milkaa'inaatiif qabnu haa dhugoomsinuu jecha waan beektanii fi waan dhaggeeffattan dhalootaaf dabarsuun waliin barannee walis haa barsiifnu isiniin jenna. Egaa hordoftoota chaanaalii keenya chaanaala keenya sumaan subscribe share fi like godhuu hin dagatina isiniin jenna.